Magaalota Itoophiyaa keessa jiran qulqulluu fi magariisa gochuun jiruuf jireenya jiraattotaa mijataa gochuuf muuxannoon jiru muraasa. Keessumaa magaalota indastiriiwwan keessatti babal'ataa jiran keessatti magariisa gochuun faalama qilleensaa mudatu hir'isuuf hojiin hojjetamaa jirus akkasuma laafaadha. Naannoo Oromiyaa keessatti magaalota giddugala indastirii ta'an keessaa Mojoon ishee tokko. Magaalattiin waggoota lamaan darban hojii magariisummaa irratti hojjetteen har'a bakka itti aara galfannu arganneerraa jedhu dargaggoonni yaada isaanii OBN'f kennan. Giddugalli kun baay'ee gaariidha. Nullee yeroo tokko dhufneeto iddoo kanatti boqonnaa mootummaanis immoo kana ijaaru hojjechuu isaatiin baay'ee gaariidha. Baay'ee nutti tola nuti. Iddoon kun iddoo magariisa qilleensa haaraa qaba. Dargaggoon immoo iddoo kanatti sammuu isaatiin bilisa godhee yeroo isaa asitti dabarfata jechaadha. Yeroo boqonnaa isaa yoo barbaade buna isaa dhugee yoo barbaanne immoo bilisumaan taa'ee asumatti yeroo isaa dabarsee galaa jechaadha. Iddoo kanatti kanaaf dargaggootaaf faayidaa hedduu qaba. Akkuma ilaaltu immoo asitti egaa bunaaf shaayiin gurguramaa jira. Warra hojii dhabeeyyiidhaaf isaaniif hojii ta'eef jira jechaadha. Hojiin jalqabame kunis gahaa waan hin taaneef cimee itti fufuu qabaan yaada dargaggoota kanneeniiti. Iddoo biraatti illee otoo babal'atee magaalaadhaaf irreen bareedina magaalaatti irreen faayidaa qaba. Dargaggoon irreen achitti akka yeroo isaa dabarsu isaaf faayidaa qaba jechaadha. Akkasumas immoo hojii dhabeeyyiidhaaf hojii ni uuma jechaadha. Bulchiinsi magaalaa Mojoo hojii baroota darban hojjete ka'umsa godhachuun bara kanas xiyyeeffannaan hojjechaa jira jedhan qindeessaan garee bu'uuraalee misoomaa tajaajila mana qopheessaa magaalichaa obbo Kumaa Galataa. Bara kanas kanumarra kaanee iddoo magariisaa diizaayinii kana dura ittiin hojjechaa turre fooyyessuudhaan diizaayinii haaraa ta'e hojjechiifne haala itti miidhagina magaalaa magaalota biraa keessatti illee hojjetamee kan hin jirre diizaayinii isaa diizaayinii haaraa hojjechiifnee hojii keessa galchinee jirra. Bifa kanaan gara meetira iskuweerii 3,000 waan ta'e kan ta'an bara kana piroojeektii isaa xumurarraa amma yeroo ammaa kana xumuramee biqiltuu isaallee har'a haalli itti dhaabaa turreetu jira. Kana qofaas miti jedhu obbo Kumaan magaalicha keessatti piroojeektoota garaagaraa 50 ta'an rakkoo jiraattotaa furuuf danda'an illee baajeta birrii miiliyoona 80 hojjechaa jirraas jedhan. Yeroo ammaa kana naannoon piroojeektii 30 xumuramee jira. Naannoon piroojeektii 13 immoo hanga 30 ji'a kana 30tti hin xumurama. Piroojeektiiwwan hafte 7 tokkos yettaanu keessatti yeroo gabaabaa keessatti kan xumuramudha. Piroojeektoonni kunneen hojii magariisuu magaalattii dabalatee daandii koobilii, boololaa, daree dabalata mana barnootaa fi dhaabbilee fayyaa babal'isuu fa'aa of keessaa qabu jedhan. Bara kana yaaddoon tatamsa'ina vaayirasii koronaa addunyaa raasaa jiru hojii akka magaalaatti karoorfannee hojjechaa turre akka hin miineef of eeggannaan hojjechaa jirra kan jedhan kantiibaa bulchiinsa magaalaa Mojoo aadde Masarata Saffaati. Hojii qoqqooddatee inni hojii koronaa irratti ittisuu irratti bobba'u taaksifoorsii mataasaa danda'e qaba. Koree mataa isaatii qaba. Ittisa irratti duula guddaadha kan goonu deeggarsa hojiin wal qabate. Kun immoo koreen piroojeektii immoo jira kan kana hojjetu hojii misoomaa guyyaa tokkoof dhaabbachuu akka hin qabne of eeggannoon barbaachisaa ta'e godhamee hojjetamuu qaba.